Isin akka nama tokkotti kamtu dursa kennamuu fi qabetan eenyummaa amantii san immoo eenyummaa biyyaati immoo eenyummaa sabaa saniif dursa kennee duratti namni tokko at eenyoo jedhame deebisuu ka danda'u. Asirratti waa tokko jira. Eenyummaa kana dura wal bira qabni halaalu deebisuun dura. An Rabbiit addunyaa kana irratti na uume. Addunyaa kana irratti Rabbiin na uume. Addunyaa kana irratti kanan uumameef kaayyoo qaba tokkoffaa. Lammaffaa gaafa Rabbiin na uumu saba wayirraa na uume. Biyya Itoophiyaa jedhamu keessatti Rabbiin na uume. Bineensa biraa wal bira qabna yoo laalle uumama biraatiin nama godhe na filate. An dura nama. Nama alan ta'u garuu Rabbiin nama kana ana godhe kaayyoo wayitiif. Uumama kootiin dura kaayyoo Rabbiin nama na godhe na filate sanatu jira. Biyyan itti dhaladhe keessatti na gochuunsaa jijjiirachuu nan danda'a fakkeenyaaf. Bakkan itti dhaladhe jijjiirachuu hin danda'u. Lammummaan koo kamii kan jedhu garuu jijjiirachuu hin danda'a. Nama ta'uun jeneraalii addunyaattis akhiraattis itti fufa. Waa'ee sabaa yoo fudhanne hin jijjiirama. Namni hedduun sirriitti ilaalu jijjiiramuusaa. Lammii Itoophiyaa taanaan warri kaleessa Itoophiyaa jedha ofiin waggaa meeqa jiraatan hedduudhaan biyyi muramtee Eertiraan qophaa baanaan har'aan boodanuu lammii Eertiraatii jedhaaru. Maal ta'e? Lammummaan biyyaan himatamu jijjiirame. Swiidin deemanii biyya biraa wayi deemanii of citizenii fudhatanii ijoolleen jaraa waa biraa himatti maybe Itoophiyaa wajjiniin dittachuu qunnamtiin jarri qaban cituu danda'a. Haala adda addaatiin amantaan muslima har'a jijjiirrachuu hin danda'a. Amantaan isin jijjiirama. Garuu maaltu hin jijjiiramne? Rabbi kaayyoo ittiin na uumeef ana har'a jijjiiradha jechuun an bilisummaa qaba lafarratti. Isa biratti gaafa hin deemu garuu bilisummaa hin qabu. Ittiin hin gaafatama waan san irratti. Kanaafuu maaliin addunyaa irrattis akhiraa irrattis kan na milkeessu kanan ittiin milkaa'u maaliin amma daalaa kan jedhu sanatu murteessaadha. Jeneraalii an afuranuu kana garuu tokko filadhu yoon jedhamee dirqame dura tokko filadhu kan jedhu kanaan namuma tokko filadhu jedhee na dirqi sanatu bakka hin taane keessa ana galchaara. Maaliif an hunda akka filannootti amma yoo isin dirqisiise ani isin gaafadhe kam filattu isin? Namummaa kana nan dhiisa yoon jedhes filachuu dhiisuu hin danda'u. Uumama kooti. Afaaniin dubbadhee dhiisee naachuraalii waan oolu miti. Ani Oromoodhaa jedheera. Miti ammaan boodaan Oromoo miti yoon jedhes dhiisuu hin danda'u. Ani Muslima. Muslimummaa koo hamman itti amanee jirutti dhiisuu hin danda'u. Dirqama kamiin filattaa jedhamee yoonan dirqame addunyaa irrattis akhiraa irrattis kan na milkeessu islaamummaa koos oromummaa koos lammii Itoophiyaa ta'uus nama ta'uu koos hundumaa kan walitti naa qabatee hammatu kan Rabbi wajjiniin qunnamtiidhaan qabu. Amantii. Sana jechuun maal inni amantiin koo Itoophiyaa ummaa kanas of keessaa qaba. Waan kan isin amma waanuma abbaa amantii taataniif immoo dhugamatti wanni kun waan ta'uu qabuuf jettaniiti. Yeroo tokko namoonni abbaa amantii waan ta'aniif qofa an amantiin filadha jedhanii akkasitti fudhatuun ni jira. Ilaa miti. Sanaa miti. Amma fakkeenyaaf an Oromoodha miti. Yoon of gosa koo lakkaa deemi namni hedduun kanan sila siin jedha sirriitti kan hin hubanne jira. Namicha Oromoo jedhamutu miti hundi keenya iyyuu ilmaan Oromooti. Oromoo nama jedhamu jira. Namicha Oromoo jedhamu kun ijoollee argate. Miti ijoolleen kun maqaa moggaafatan miti hundi keenya iyyuu beekan. Lakkaa waa dhaqnee dhumarratti an argame. Miti namichi Oromoo jedhamee maqaa moggaafate sun innumtu Oromoo miti. Innumtu maaliif? Ana ahmedin har'a. Sigaleera ana ahmedin yoon ijoollee afur dhiira argadhe fakkeenyaaf ijoolleen dhiira afuran koo kun maal ta'u? Jarris ijoollee afur argatan. Ammas ijoolleen afuran sun afur argatan. Afur argataa deemnee jenereeshinii 10 keessatti warri anarraa bahan meeqa ta'u? Amma gosa barbaadde warri gosa himatu hundumaa yoo dhaqxe maqaa namaa himataaru. Nu Oromoodha kan yoo jennis Amaara kan jedhus Tigiree kan jedhus Araba kan jedhus deemee maqaa namaati kun hundinuu nama. Namichi Oromoo kun ijoolleen isaa ilmaan Oromooti ofiin jedhani. Inni hoo jennaan inni maqaa isaati malee gosa isaatii miti. Saba isaatii miti. Saba wayii qaba. Fakkeenyaaf Quraana keessatti Rabbiin Nabi Ibraahimiin hime. Ibraahim ijoollee argatan Ishaaqif Yaaquubin argatan. Yaaquub
maqaansa no Ishaaqiif Ismaa'eelin argatan. Ishaaq sun Yaaqubin argate. Yaaqub maqaansa Israa'el jedhamee jijjiirame. Achumaan ijoolleen isarraa bahan bani Israa'el jedhaman, ijoollee Israa'el jedhaman. Amma bara nabi warri Araba tahanis warri Ayhuda jedhamanii deemanus hundinuu Ibraahim irraa baanee jedhaaru. Ibraahim Arabas miti, Ayhudas miti. Yeroo bara Ibraahim wanni Ayhudi jedhamu hin jiru. Bani Israa'el wanni jedhamu hin jiru. Maaliif Ibraahim Ishaaqin argatan, Ishaaq Yaaqub argate, Yaaqub sanatu Israa'el jedhamee moggaafame, ijoollee 12 argate bani Israa'el jedhama ijoollee. Amma saba guddaa ta'a jechuudha. Walumatti ta'ee saba guddaa ta'a jechuudha. An akkuma sila jedhee ijoollee 4 yoon argadhe, ijoolleen 4 ko tokkoon jira 4 argatanii meeqa ta'a? 16 ta'a. Dura ana itti aansee 4, itti aansee 16, itti aansee 64, 10 irratti miliyoona 1,000 wayii ta'a. Jarri sun maal jedhu? Nuu gosa ahmeddiinii jedhu. Gosan ta'e jechuudha. Har'a anaaf maqaadha. Booda garuu gosa ta'e. Yoon immoo takka itti fufaa deeme ahmeddiin namtu kun maqaa sabaa ta'a. Namichi Oromoo jedhamu Oromoodhaan haadhaaf abbaatitti moggaasan. Isaaf maqaadha. Ijoolleen garuu ijoollee Oromoo jedhaman itti waamaman. Itti fufaa dhufee saba ta'e. Kanaafuu maal inni wannumti saba jedhamu kun konistiraakti ta'a, dikoonistiraakti ta'a deema. Hedduutti jechuudha. Gaafa akhiraa deemte Rabbiin Quraana keessatti maal jedha? Hundi keenya yoo har'a saba himataarra. Dura Aadamirraa ka'e hundinuu. Aadamirraa kaanii Aadam dhufee ijoolleen isaa heddummaatan. Yeroo dura ijoolleen Aadam jechuun 2, 3, 4 isarraa immiideet warra dhalate. Kanuma wal qabsiifnee